Dachee Afrikaa keessaa diina kiristaanotaa kan taatee fi hidhattoonni ishee amantaa Islaamaa leellisan ajjechaa fi ukkaamsaa kiristaanotaan kan beekamtu Naayijeeriyaa keessatti ammas amantoonni butaman. Naayijeeriyaa keessatti dararamnii fi ajjechaan amantoota irra gahaa jiru akka malee dabaleera. Mana barumsaatti barattoota hundumaa butuu, waldaa kiristaanaa keessatti amantoota ajjeesuu fi butuu akkasumas jumlaan dararuun Naayijeeriyaa keessatti baratamaa ta'eera. Kanarraa ka'uunis mootummaan Ameerikaa Naayijeeriyaa hidhattoota kiristaanota dararaa fi ajjeesaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye, kiristaanota baraaruu hin dandeenye, ijaa kanaaf Ameerikaan tarkaanfii humnaa fudhatti jechuudhaan akeekkachiisanii turani. Ta'us garuu haleellaan kun ergasiin booda ammas irra deebiin raawwatameera. Ofii taateen kun maaliif eessatti akkamitti ta'e, akkasumas macaafni qulqulluun waa'ee ari'atamaa fi dararama qulqullootaa maal jedha, bal'inaan isin biraan geenya. Odeessuma walitti dhiyaatuun mootummaan Eertiriyaa kiristaanota keessumaayyuu tajaajiltootaa fi amantoota waldaa warra wangeelaa yeroo dheeraa fiidhee ture gadhiisuu dhaga'ame. Eertiriyaan akkuma Kooriyaa Kaabaa, akkuma Chaayinaa, akkuma Iraanii fi Afgaanistaan, akkuma Paakistaanii fi Naayijeriyaa akkasumas biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa biroo kiristaanota dararuun hidhuun beekamaa jirti. Yeroo muddamni dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaa wajjin qaban gidduutti dhalatetti akkamitti amantootaa fi tajaajiltoota warra wangeelaa mana hidhaatii gadhiiftee kanas bal'inaan isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatti yeroo darbinu ajjechaan Yihuudoota dheengaddaa Awustiraaliyaatti raawwatame ilaalchisee odeeffannoon haaraan nama ajaa'ibu ba'eera. Ajjechaa guyyaa dheengaddaa Awustiraaliyaatti Israa'eloota irra ga'ee fi namoota 15 galaafate kana namni lammii Sooriyaa amantaan isaa Islaama ta'e tokko ofii isaa aarsaa gochuun afaan qawwee Yihuudoota irraa gadi qabeera. Namichi Musliimni kun qawwee Israa'elootatti dhukaafamaa daa'imman fi nama gurguddaa ajjeesaa ture sana gidduu seenuun namoota baay'ee oolcheera, garuu ofii isaa ammoo harkarra rukutamee hospitaala seeneera. Namoonni dhukaasicha banan abbaa fi ilma yommuu ta'an abbaan ajjeefameera, ilmis hospitaalatti du'aaf jireenya gidduutti argama. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun nama Israa'eloota du'a oolchee nama lammii Sooriyaa fi amantaa Islaamaa kana jajanii jiru. Addunyaanis nama kana leellisaa jira. Kana biratti muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun Yihuudoonni biyyoota addunyaa Awurooppaa fi Eeshiyaa akkasumas Afrikaa garaa irra jirtan yeroon itti isin qabeenya keessan baattattanii gara biyya keessanii Israa'elitti deebi'uu qabdan ammadha. Kana booddee biyyi isin tiksu hin jiru, biyyi isin tiksitu Israa'el dachee keessan tokkitti qofaadha, gara biyyaatti deebi'aa jechuudhaan waamicha taasisaniiru. Kanallee odeeffannoo qulqullaa'aa fi bal'aa isin biraan geenya, nu waliin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share guddaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa kallattiin gara oduu keenya ammeetti wal wajjin dabarru. Videoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuudhaan jalqaba. Naayijeeriyaa bulchiinsa Koogii jedhamutti shiftoonni qawwee hidhatan yoo xiqqaate amantoota 13 waldaarraa butuun dhaga'ame. Hidhattoonni haleellaa waldaa warra wangeelaa sagantaa dilbata ganama irratti banan kunneen amantoota butan fudhatanii deemuutu gabaafame. Hidhattoota haleellaa banan kana keessaa 5 ajjeefamuu fi kan madaa'anis miliquu komishinarri odeeffannoo bulchiinsa Koogii Kingilee Faanoo ibsaniiru. Qondaalonni biyyattii namoonni haleellaa banan kun shiftoota yeroo hedduu gadhiisuuf maallaqa gaafataa turan ta'us ibsaniiru. Torban lamaan dura hidhattoonni waldaa naannichatti dhiyoo jiru magaalaa Ijiibaa jedhamurra paasterii waldaa fi haadha warraasaa dabalatee miseensota waldaa biroo butuun ni yaadatama. Qaamoleen nageenyaa namoota butaman gadhiisisuuf yaalanis ammayyuu namoonni kun hidhattoota harkaa ba'uu hin dandeenye.
Egaa macaafni qulqulluun akkas jechuudhaan taateewwan kana dubbata. Yommus rakkinatti dabarsanii isin kennuu isinin ajjeesuu anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu, walii isaanis dabarsanii wal kennu, walii isaanis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u, namoota baay'ees hin wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'ee adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayyaa jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 9 hanga 13. Kanaaf gara Gooftaatti adeebinuu ibsa amantii keenyas qabannee haa dhaabbannu. Walii keenyaafis haa kadhannu, walisaa jajjabeessinu. Amantoota kutaa addunyaa mara irratti sababa kiristaanota ta'aniif qofaa dararamaa jiraniifis haa kadhannu. Odeessuma walitti dhiyaatuun mootummaan Eertiriyaa namoota miseensa amantaa kiristaanaa beekamtiin kennameefiin ala jedhee waggootaaf murtii malee hidhaa tursiisee 98 gadhiisuu BBC'n beeksise. Mootummaan Eertiriyaa namoota sababa amantaa isaaniitiin murtii tokko malee hidhaa tursiise kan hiike torban darbe ta'uu namoonni biyya keessaa fi alaa jiran himaniiru. Torban darbe gaafa kamisaa mootummaan Eertiriyaa pireezidaantii Isaayyaas Afwerqiin durfamu dubartoota 20 dabalatee namoota 36 wabiin hidhaati gadhiiseera. Warra gadhiifaman keessaa baay'een isaanii mana hidhaa Saariyaa jedhamu keessatti waggoota 5 oliif osoo himanni idilee irratti hin banamin mana murtiittis osoo hin dhiyaatin ukkaanfamanii hidhamaa kan turanidha. Dabalataan maddeen akka jedhanitti namoonni hidhaa turan biroo 17 jimaata darbe akka ba'an taasifamaniiru. Torban lamaan dura ammoo dubartoota 16 dabalatee namoota 26 murtii malee waggoota 3f hidhaman gadhiifamaniiru. Kanaan duras namoota 19 mana hidhaa Kaareen jiru keessaa gadhiifamuu maddeen kan ibsan yoo ta'u isaan keessaa 3 dubartoota turani. Mootummaan Eertiriyaa sababa amantaa isaaniitiif namoota waggaaf mana hidhaa tursiise maaliif akka gadhiise kan hin beekamne yoo ta'u gadhiifamuu namoota hidhaa turan kana ilaalchisee ifatti waan jedhees hin qabu. Jarmiyaaleen mirgoota namoomaaf quuqaman akka jedhanitti gaggeessitoonni waldaalee kiristaanaa mootummaan hin galmaa'in baay'een murtii malee waggaa 20 mana hidhaa Eertiriyaa keessatti argamu. Falmitoonni mirga namoomaa fi hordoftoonni fi hooggantoonni garee amantaa mootummaan beekamtiin kennineef ammallee hidhaa akka jiran ibsaa jiru. Eertiriyaa keessatti dhaabbileen amantaa beekamtii mootummaa qaban 4 qofaadha. Isaanis Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo, Bataskaana Kaatolikii, Evanjelikaal Luteraanii fi Islaama Sunniidha. Mootummaan Eertiriyaa dhaabbileen amantaa eeyyama kenneefiin alaa gareen jiran meeshaa mootummoota biyya alaa dhimma itti baanidha jechuun yakkamtoota jechuun ilaala. Kanaaf garee amantaa arfan jiraniin alaa gareen amantaa jiran biyyattii keessatti ifatti sochii ifa ta'e akka taasisan hin eeyyamamuu fi garee amantaa mootummaan beekamtii kenneefis taanaan to'annaa cimaan kan irratti taasifamu yoo ta'u qabeenyi isaanis mootummaan ni fudhatama. Kanaan dura dhaabbileen tajaajila hawaasaa kanneen akka manneen barnootaa fi dhaabbileen amantaa Bataskaana Kaatolikii Eertiriyaa akka gara qabeenya mootummaatti naannefaman taasifamaniiru. Torban lamaan dura aangaa'onni Eertiriyaa murtii malee namoota waggaa 18 tursiise 13 gadhiisuun isaa gabaafamee ture. Isaan keessaa tokko maanguddoo dorgomaa duraanii bishkileetii Oloompikaa fi daldalaa ta'an Zaraay Gabrahiwoot keessatti argama. Mana hidhaa namoonni baay'een murtii seeraa tokko malee waggootaaf keessatti hidhaman Maayisaarawaa jedhamu kun manneen hidhaa hamoo Eertiriyaa keessa jiran keessaa tokko ta'utu dubbatama. Mootummaan Eertiriyaa pireezidaantii Isaayyaas Afwerqiin durfamu mirga amantaa ukkaamsuu dabalatee tajaajila loltummaa daangaa hin qabnee fi sarbama mirgoota namoomaa biroo yeroo raawwatu irra deddeebiidhaan himannaan irratti dhiyaataa tureera. Eertiriyaan Itoophiyaa irraa adda baatee biyya walabaa erga taatee waggaa 30 ol kan ta'e yoo ta'u biyyattiin heera mootummaa ittiin bultuu fi mana maree uummataas hin qabdu. Filannoo gaggeessitee kan hin beekne Eertiriyaan qabsoo walabummaa kan hooggane Isaayyaas Afwerqii waggaa 35 biyyattiitti pireezidaantii ta'uudhaan bulchuu irratti argama. Odeessa keenya taanutti yeroo darbinu Awustiraaliyaatti sanbata guddaa darbee haleellaa sanyii Yihuudotaa irratti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo haaraan ba'aa jiru. Awustiraaliyaatti namni hidhataa qawweedhaan namoota ajjeesuu wallaansoo qabu viidiyoon waraabame gootummaan leellifamaa jiru Ahmed Al Ahmed jedhama.
nama waggaa 43ti. Nama lammii Sooriyaa Idilibiitti dhalatee guddate yommuu ta'u sana boodas gara Awustiraaliyaatti nama godaaneedha. Iddoo Ahmed dhaloota isaarraa eessumni isaa Muhammad Ahmed BBC afaan Arabaa waliin afgaaffii wayita taasisanitti Ahmed nu boonsee ollaa Sooriyaa fi Musliimota hundaa fi addunyaa guutuu boonsee jechuudhaan dubbatan. Abbaan Ahmed obbo Muhammad Faatii fi haati isaa addee Maleekaa Hasan gochaa isaatti ni boonna jechuudhaan dubbatan. Ahmed namni kun namni harkarraa rukutamee amma hospitaala jiru kun duguuggaa Israa'eloota Awustiraaliyaatti taasifamaa ture irratti gidduu isaanii seenuudhaan qawweef aarsaa namaaf godheedha. Haa ta'utii lubbuunsaa baraaramtee jirti. Viidiyoon BBC mirkaneesse akka agarsiisutti obbo Ahmed utuu qawween itti hin akeekamin dura nama qawwee hidhate sanatti fiigee harkaan qabee duubatti akka deebi'u dirqisiise. Ahmed namni Israa'elootaaf aarsaa of godhe kun muummicha ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyaahu fi pirezidantii Ameerikaatiin goota jechuudhaanis jajameera. Ahmed fuduraalee gurguruudhaan jiraata. Abbaa ijoollee lamaa kan ta'e obbo Ahmed harkaa fi irree isaarraa rasaasaan dhahamee madaa'uun ammatti wallaansa baqaqsanii yaaluuf hospitaala jira jedhameera. Haleellaa dilbata halkan raawwatameen namoonni 15 sanyii Yihuudotaa yookaan Israa'elootaa ta'an yommuu du'an kurnaniin kan lakkaa'aman madaaniiru. Namoonni 1,000 caalan ayyaana warraa Yihuudotaa Hanuukaa jedhamu ayyaaneffataa bakka turanitti ture. Haleellaa qaamota abbaa fi ilmaan mormii fi jibba Israa'elootaa qabaniin kan irratti baname. Poolisiin biyyattii taateen sun gocha shororkeessummaa hawaasa Yihuudotaa irratti xiyyeeffate ta'uu labseera. Durbiin Ahmed Mustafaa jedhamu miidiyaa Awustiraaliyaa 7 News jedhamuun akka ibsetti Ahmed inni goota persentii 100 goota irree fi harka isaarraa rasaasaan dhahame jedhaniiru. Mustafaa wiixata ganamaa akkas jedhe akka wayyaa abdiin qabaa kaleessa galgala dhaqee argeera waan hakimni jedhu eegaa jirra jechuun ibseera. Poolisiin akka jedhutti namoonni haleellaa sanarratti hirmaatan lama abbaa fi ilmaa gannaa umuriin isaanii 50 fi mucaan isaanii immoo umurii 24 yommuu ta'u abbaan gurbaa haleellaa bane sana battalumatti haleellaa irratti banameen du'eera. Ilmi isaa umurii 24 kan Yihuudota abbaa wajjin duguugaa ture ammoo hospitaala seenu saala lubbuu isaaf yaaddessu keessa jira jedhameera. Viidiyoon obbo Ahmed wayita lubbuu namootaa baraaruu agarsiisu toora intarneetii irratti bal'inaan qoodamaa ture. Viidiyoon sun akka agarsiisutti namni qawwee hidhate tokko bakka namoonni lafoo deeman riqicha ce'anitti dhiyaatutti muka meexxii duuba wayita dhaabbatu agarsiisa. Obbo Ahmed konkolaataa dhaabbatee duuba dhokatee kan ture yoo ta'u akkuma viidiyoo irraa argaa jirtanitti nama haleellaa raawwatetti tasuma utuu hin eegin duubaan utaalee wallaansoon wayita waliin qabu mul'ata. Ahmed namtichi haleellaa bane sun duubatti akka deebi'u isa taasise. Sana booda obbo Ahmed qawween sun akka hin dhukaane taasisuun harka isaa ol kaase. Kana kan raawwateef warra dhukaasa banan akka hin taane poolisiitti agarsiisuuf kana raawwates jedhameera. Namtichi jalqaba dhukaasa bane sun boodarraa riqicha irratti ba'ee qawwee biraa fudhatee ammas dhukaasu itti fufe. Namni qawwee hidhatee inni biraan riqicharraa dhukaasus itti fufe. Namoonni haleellaa banan kun eenyu fi maal irratti akka xiyyeeffataniif miti. Ministeerri muummee New South Wales Chris Minnis dilbata galgala ibsa gaazexeessitootaaf wayita kennan gootummaa obbo Ahmed yeroo sanatti faarsaniiru. Garuu battala sanatti maqaan isaa hin ibsamne. Namni kun dhuguma goota sababa gootummaa isaatiin har'aa namoonni baay'een lubbuun oolaniiru jechuudhaan nama amantaa Islaamaa fi lammii Sooriyaa ajjeechaa fi duguuggaa Yihuudotaa Awustiraaliyaa jiran irratti baname kana oolchee jajaniiru. Ministeerri muummee Awustiraaliyaa Antooniyoo Albaanis akka jedhanitti lammiileen Awustiraaliyaa har'a namoota biroo baraaruuf balaatti fiigan argineerras jedhaniiru. Lammiileen Awustiraaliyaa kun gootota gootummaan isaaniin lubbuu namoota baraaran jechuudhaan nama kana faarsaniiru. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp obbo Ahmediif kabaja guddaan qaba jechuudhaanis galateeffataniiru. Kun kanaan ta'ee utuu jiru poolisiin imala abbaa fi ilmi Awustiraaliyaatti Yihuudota 15
ajjeesan ji'aan dura gara Filiippiinsitti taasisan qorachaan jira jedheera. Imalli namoonni lamaan abbaa fi ilmi Awustiraaliyaatti Boondi Biichitti Yihuudoota ayyaaneffannaa irra turan irratti dhukaasanii namoota 15 ajjeesuun kaan baay'ee madeessan ji'aan dura gara Filiippiinsitti imala taasisan poolisiin qoratamaa jiraachuu beekseera. Alaabaan garee Islaamik Isteetii lamaa fi meeshaan dhuka'u mana keessatti hojjetame konkolaataa jarri kun lamaan ittiin gargaaramaa turan keessatti argamu poolisiin biyyattii beekseera. Kun argamuun ammoo ministeerri muummee Awustiraaliyaa haleellaan gaggeeffame ayidooloojii Islaamik Isteetiin kakaa'amee waan raawwatamedha jechuun boodadha. Haleellaa abbaa fi ilmi ayyaana Yihuudoota Hanuukaa jedhamu irratti xiyyeeffachuun raawwatan kun namoota 15 daa'ima waggaa 10 durba jechuudha dabalatee kan galaafatedha. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa mucaan durbaa umuriin ishee waggaa 10 taate keessatti kan argamtu yoo ta'u walumaa galatti umuriin isaanii waggaa 10 hanga 87 gidduu ta'uu ibseera poolisiin biyyattii. Poolisiin gocha shororkeessummaadha jedhe kana wayita jalqabbii ayyaana Hanuukaa irratti raawwatamuu ibse. Hanuukaan ayyaana Yihuudoonni guyyaa 8tiif kabajaa turanidha. Haleellaa kana kan raawwatan keessaa namni umuriin isaa waggaa 50 abbaan yoo ajjeefamu kan lammaffaa umuriin isaa waggaa 24 ta'e ilmi ammoo madaa'ee hospitaalatti argama. Haleellaa kana booda muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun uummata Yihuudoota addunyaa mararratti argaman maraaf waamicha taasise. Biyya keessanitti yeroon isin galuu qabdan amma, yeroon itti Israa'elitti deebi'uudhaan da'oo keessan cimsachuu qabdan ammas jedhaniiru muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun. Yihuudoota Awurooppaa fi Eeshiyaa akkasumas addunyaa mararratti argamaniif ergaa kan dhaaman waamicha gara biyyaatti deebii kan taasisan Benjaamin Naataaniyahuun biyyi kamiyyuu itti gaafatamummaa fudhatee balaarraa isin ittisuu hin danda'u. Duguuggaa isin irratti aggaamamuu maraayyuu kan isin irraa ittiftuu fi ofii ishee kennitu biyya keessan Israa'el qofaadha. Kottaa obboloota keessanitti dabalamaa biyya keessan keessa jiraadhaa jechuudhaanis gara biyyaatti Yihuudoonni Awurooppaa fi biyyoota gara biraa keessa jiran akka deebi'an waamicha taasisaniiru Benjaamin Naataaniyahu muummichi ministeeraa Israa'el. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa raafaa fi tasgabbii jaalala tokkummaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawanii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo wayitaawaa gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.